Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessan warroonni kiristaana taatan ashama harkaa fuuni akkam jirtanii bakkuma jirtaniitti nageenya kan koo isin haa qabu jecha. Egaa kun chaanala keessan soofuma raappiidhaan ismuudha. Egaa akkuma baratame har'as viidiyoo ajaa'iba qabadhe isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan ilaallu bilbila keessan irratti iccitiiwwan argaman kan bilbila keessan qofatti fayyadamtanii itti fayyadamuu dandeessan ja'a isinitti agarsiisa jechaadha. Egaa bilbila keessan aappii tokko itti fayyadamtanii wanti itti fayyadamtan tokko illee jiru garuu bilbiluma keessan keessatti argama wantoota kanneen jahan isinitti agarsiisa jechaadha. Wantoonni kunniin jahan maal maalidha waan jiru tokko tokko inni ilaalu isaan keessaa muraasa isinitti himuudhaaf jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Tokkoffaa irratti kan argannu akkamitti aappii tokko aappii lama godhachuu akka dandeenyu. Fakkeenyaaf feesbuukii tokko feesbuuk lama godhachuu, iimoo tokko iimoo lama godhachuu, waatsaappii tokko waatsaappii lama godhachuu, miisenjera tokko miisenjera lama godhachuu akkamitti dandeessan. Kana aappii tokko malee bilbila keessan qofatti fayyadamtanii akkamitti godhachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Inni biraa iskiriinii bilbila keessanii kana yoo dadhabaa deeme yookaan bifa ittiin akka daddafuu fi akka harkifatu akkamitti gochuu akka dandeessan. Iskiriiniin bilbila keessan irratti argatan kun yeroo akkana gootan jechuudha. Aappii tokko bantanii yeroo seentan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo yeroo daddafee akka hojjetuu fi akkanumallee akkamitti akka laafuu yookaan akka harkifatu akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Anne biroo ammoo dhaggeeffattoota kan koo siitingiiwwan tokko tokko nu jalaa dhokatanii jiranii. Kanaafiyyuu akkam sirreeffachuu dandeenya warroota jettaniif illee deebii isiniif ta'a jedhee waan yaadeef isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Walumaa galatti barnoota keenya har'aa keessatti kan ilaalu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Icciitii bilbila keessan irratti argamu jaha isinitti agarsiisee jechaadha. Aappii tokko itti fayyadamnu wanni itti fayyadamnu tokko illee jiru bilbiluma keenya itti fayyadamnee akkamitti sirreeffachuu akka dandeenyu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala kanaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan jecha warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun nagatenaadha akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii ol irra godhaadha yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galleessu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa laayikii fi sheer gochuun nagatenaadha. Amma gara barnootaatti. Jalqaba irratti kan argannu aappii tokko akkamitti aappii lama godhachuu akka dandeenyudha. Bilbila keenya qofa siitingii bilbila keenya qofatti fayyadamnee akkamitti lama godhachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Mee fakkeenyaaf miisenjera tokko irratti isin agarsiisu akkuma asirratti argartan miisenjera tokko qofa qaba asirratti argartan jedhee yaada. Miisenjera tokko kana akkamitti lama gochuu akka danda'u isinitti agarsiisu. Kana gochuudhaaf siitingii bilbila keessanii keessa seentu. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo akkana gasiiqxanii jechuudha keessa gasiiqxanii advanced features ka jedhu jira. Advanced features ka jedhu kana kilik gootan yookaan immoo bakka sarchii baarii kanatti advanced feature jettanii akkuma iskiriin irratti isiniif barreesse kana barreessitanii sarchii gootan isiniif dhufa jechuudha. Wanti kun bilbila tokko tokko irratti jiraachuu dhabuu danda'a. Bilbiloota amma yeroo ammaa kana oomishaman irratti kan argamu jechuudha. Bilbiloota kanaan dura turan warroonni old jedhamu jechuudha. Bilbila kanaan dura turan jechuudha. Keessattuu bilbiloota kanaan dura turan irratti argamuu dhabuu danda'a. Bilbiloota ammaa irratti guutuu Samsung irratti guutumaan guutuutti ni argama. Garuu bilbiloota tokko tokko irratti warroonni kanaan dura hojjetaman jechuudha irratti argamuu dhabuu danda'a. Advanced features isa jedhu kana kilik gootanii ergasii akkana gadda ka buutanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo dual messenger ka jedhu jira. Dual messenger isa jedhu kana kilik gootan. Ergasii aappoota afur isiniif kenna jechuudha. Akkuma asirratti argatan aappii afur. Amma fakkeenyaaf waatsaappii lama gochuun ni danda'ama, feesbuukii lama gochuun ni danda'ama, telegiraama lama gochuun ni danda'ama, miisenjera lama gochuun ni danda'ama. Kanaafiyyuu afur qofa isinii kenna. Afran kana lama lama godhachuu barbaadan fakkeenyaaf miisenjera lama godhachuu barbaada yoo jettan miisenjera kana irratti on gootan isa asitti argamu kana ergasii install ka jedhu jira. Install ka jedhu kana kilik gootan ni eegdanii akkuma asirratti argatan dhaggeeffattoota kan koo miisenjera kan koo haarawaa egaa asirratti miisenjera haarawaa install godhee jira jechaadha akkuma asirratti argatan. Kanaafiyyuu yeroo tokko tokko siitingii on gootan isinii fiduu danda'a. Siitingii san on godhaadha. Yeroo tokko tokko bilbila tokko tokko irratti siitingii on gootan isinii fida. Siitingii san on gochuun dagatenaadha jechuudha. Asirratti kanaan dura waan itti fayyadamaa turee fi kan haala kanaan na fide. Kanaaf haala kanaan erga isinii fide mee lama ta'e moo hin taane waan jedhu as keessaa baanee haa ilaallu. Akkuma asirraa argatan miisenjarri haarawaa dhufee jira jechuudha. Lamaadha akkuma asirratti argatan isa haarawaa kanarratti akkaawuntii haarawaa badandhee itti fayyadamuu ni danda'a jechaadha. Inni kun haarawaadha akkuma asirratti argatan bifa haarawaan akkaawuntii haarawaa itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Isin haala kanaan waatsaappis lama gochuu ni dandeessan, feesbuukas lama gochuu ni dandeessan jechaadha. Telegiraamas lama gochuu ni dandeessan itti fayyadamaadha. Inni lammaffaa irratti argannu akkamitti iskiriinshuutii qopheeffachuu dandeenya karaa salphaa ta'een bilbila keenyatti fayyadamnee iskiriinshuutii akkam hojjechuu dandeenya. Keessattuu bilbiloonni akka Samsung A31, A21, A51, A71 warroonni jedhan iskiriin irratti iskiriinshuutii gochuudhaaf isin rakkisuu danda'anii bilbiloota kanneen akkamitti iskiriinshuutii haala salphaa ta'een akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Ammas siitingii bilbila keessanii keessa seentan ergasii kana buutanii jechuudha. Accessibility ka jedhu kana keessa seentan ergasii dhaggeeffattoota kan koo interaction in the dexterity ka jedhu jira. Isa kilik gootan akkuma asirratti argatan assistant menu ka jedhu kana on gootan jechuudha. Akkuma asirratti argatan jechuudha. Bifa kanaan isinii dhufa argatan jedhee yaada. Bifa kanaan asirratti screenshot ka jedhu jira. Screenshot gochuu barbaadan isa kana tuuxanii screenshotii keessan gochuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf amma screenshot godhee jiraani haala kanaan jechuudha.
haala kanaan asirratti volume jira jechuudha. Bilbila keessan irratti volume dabaluu barbaadan haala kanaan bifa kanaan jechaan itti fayyadamuu dandeessanii. Akkanumallee home ka jedhu jira. Akkanumallee back ka jedhu jira. Notification adda addaa jiranii asirratti jechuudha. Akkuma asirratti argattan jechuudha. Wantoota akka powering jira. Wantoota power keessan cufuuf banuu barbaadan jechuudha. Screen off ka jedhamu jira. Setting menu setting hunda bilbila keessan irratti argamu as keessatti argattanii haala salphaa ta'een screen sheet haala kanaan qopheeffachuu ni dandeessu. Sadaffaa irratti kan argamu dhaggeeffattoota kan koo iskiriiniin bilbila keessanii kun jechuudha. Aappiiwwan keessa yeroo seentan ta'uu danda'a. Yeroo adda addaa jechuudha iskiriiniin bilbila keessanii akka daddafuu fi akka suuta jedhu gochuudhaaf yoo barbaadan akkamitti akka sirreessitan isinitti agarsiisa. Isa kanas gochuudhaaf seetingii bilbila keessanii keessa seentanii ergasii about phone kan jedhu jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo isa irratti kilik gootan. Egaa adda kana buutanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo software information kan jedhu jira. Software information isa jedhu kana kilik gootan. Egaa wanni haguuggee asirratti dhaggeeffattoota kan koo bilbila kan koo lakkoofsota asirratti argaman kana yoo argatan namoonni haqa waan godhaniif uwwisee jira. Isin garuu barreeffama iskiriinii irratti isiniif barreesse kana tuqaadha. Al torba tuqxanii build number kan jedhu kana al torba tuqxan jechuudha. Al torba walitti aansitanii al torba lakkoftanii ni tuqxan daddaftanii jechuudha. Al torba erga tuqxanii booda build numberii kana uf duubatti deebitanii al lama jechuudha. Erga uf duuba deebitan dhumarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo settingiin haaroofni isin dhufa developer option kan jedhu. Developer option kana qaba bantanii yoo ta'e rakkoon qabu garuu warroonni isiniif hin banneen haala amma isinitti agarsiisanii bantanii ergasii developer option isa jedhu kana keessa seentanii egaa adda kana guutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo gasii xinyeeru gara dhumarratti. Egaa settingiiwwan baay'ee jira yeroo biraa qabadhe kan isin dhufu ta'a. Kanneen keessaa isaan sadeen amma isinitti agarsiisaa jiru kanneen hunda isaayyuu off gootan. Window animation scale jedhu kanaaf transition animation scale animator duration scale kan jedhu kanneen sadeenuyyuu tokko tokkoon jechuudha off gootan. Fakkeenyaaf window animation scale isa gadu kilik gootan ergasii off gootan. Transition animation scale jedhu kanallee off gootan. Isa kanas animator duration scale jedhu kanallee off gootan. Egaa yeroo kana bilbila keessan sirriitti ni daddafa jechuudha. Akkuma argartan iskiriiniin bilbila keessan ni daddafa garuu isa kana mee kudhan irra godhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf window animation scale isa jedhu kana kudhan irraa godhu. Akkanumallee transition isa jedhu kanallee tuqeen kudhan irraa godhu. Akkanumallee animator duration scale isa jedhu kanallee kudhan irraa godhu mee fakkeenyaaf akkamitti akka bilbilli keessan dadhabuun ilaaltan. Fakkeenyaaf as keessaa yoo barbaadan haala kanaan akka itti baay'ee tokko harkifata jechuudha bilbilli keessan iskiriiniin bilbila keessanii akka harkifatu ilaalaadha. Akkuma argartan bilbila keessan baay'ee tokko harkifata jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook yeroo banu argartanii miti haala kanaan jechuudha baay'ee tokko cufuullee barbaadanii suuta hidhee cufama jechuudha. Kanaafuu iskiriiniin bilbila keessanii yoo isin jala haala kanaan harkifatu ta'e jechuudha. Isa kana tokko isaatiin ni sirreessitanii fakkeenyaaf haala kanaan baay'ee tokko hin daddafu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan hunda isaayyuu off godhaadha. Haala kanaan sadeen isaatu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo even off irra yoo gochuu barbaadan animation scale 0.5x kan jedhu kana isarra yoo godhatan baay'ee filatamaadha. Off gochuu yoo baatan garuu isa lammaffaarra jiru kana yoo filattan baay'ee gaariidha. Isin off gochuu dandeessanii akka isin daddafu yoo barbaadan jechuudha. Kanaafuu sadeen isaayyuu haala kanaan an fakkeenyaaf duwwaa tuqaa 5 irra godhadhee jira. Hunda isaatiiyyuu isin garuu off gochuu dandeessanii akka sirriitti na daddafu yoo barbaadan haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii itti fayyadamaadha. Afraffaatti kan ilaallu immoo dhaggeeffattoota kan koo settingii ajaa'ibaa isinitti agarsiisa. Settingii kana isinitti agarsiisuun duratti mee settingii asirratti argamu ilaalaadha. Tokko isaatiin settingiiwwan asirratti argaman ilaalaadha. Achiin booda settingii haaraa wanni finne jechaadha. Isa gochuudhaaf settingii bilbila keessanii seentu ergasii dakana buutanii developer option keessa seentan ergasii dakana gabuutanii gasiqxanii jechuudha. Quick settings developer tiles kan jedhu kana keessa seentan ergasii sensor off ishee jettu kana on gootan jechaadha. On gootan sensor off ishee jettu kana on gootan. Ergasii as keessaa baatanii akkuma margartan settingiin haaraa dhufee jira. Sensor off kan jettu kun jechaadha. Maaliif akka isin fayyadu immoo isinitti agarsiisa dhaggeeffattoota kan koo. Aappii sensor off jettu kana ishee kana on yeroo gootan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Amma as keessaa baatanii kaameraa bilbila keessanii keessa yoo deemtan kaameraa bilbila keessanii banaadhame. Ilaala akkuma asirratti argartan kaameraan bilbila keessanii hin hojjetu jechaadha. Kaameraan bilbila keessanii hin hojjetu namni bilbila keessanii sirraa fuudhee suuraa kaasuu hin danda'u, viidiyoo waraabuu hin danda'u jechaadha. Namoonni yeroo bilbila keessanii sirraa fuudhee haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii sagalees waraabuu hin danda'u. Voice call kan jedhan kana voice bilbila keessanii irratti waraabuu hin danda'an jechaadha. Kana garuu asirra seennee sensor off ishee jettu kana off yoo goone amma isa kana ni balleessitu. Ergasii immoo gara deebitanii kaameraan keessan haala kanaan isiniif hojjeta jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessanii isa kanas haala kanaan itti fayyadamaadha. Shanaffaa irratti kan argannu immoo dhaggeeffattoota kan koo
Sittingiiwwan tokko tokko na jala dhukatee namoonni jettan jettan fakkeenyaaf kana qaqqabdan sittingiiwwan baay'een jiran jechuudha asirratti akkuma margartan sittingiiwwan kanneen akka barbaadan sirreeffachuu barbaadan kan isin jala badeessuu argachuu barbaadan isinitti agarsiisa. Akkana qaqqabdanii gad harkiftanii dhaggeeffattoota kan koo erga gad harkiftanii booda tuqaa sadii as jirtu jechuudha. Tuqaa as jirtu kana ni tuqxanii ergasii edit buttons kan jedhu kana kilik gootan akkuma margartan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Sittingiiwwan tokko hundinuu asirratti hin argamu jechaadha. Sittingiiwwan kanneen hundayyuu tartiiba sirreeffachuu dandeessa. Fakkeenyaaf yeroo hunda kan itti fayyadamtan moobaayil daayitaa yeroo baay'ee itti fayyadamtan waan ta'eef isaan qaqqabdanii jechuudha asirratti jalqaba irra godhachuu dandeessan jechaadha bifa kanaan. Fakkeenyaaf kan biraas torchii kan jedhu jira jechuudha. Baatirii bilbila keessan irra kan fayyadamtan jechaadha. Baatirii yeroo barbaadan ibsachuudhaaf jalqaba irratti akka isiniif argamu yoo gochuu barbaadan isa kana qaqqabdanii garana harkiftanii jechaadha. Jalqaba irratti akkuma margartan garana harkiftanii akkanatti eewu. Bakka saanduqa duwwaa kana keessa qabdanii gadhiiftan jechaadha. Ergasii dangootan jechuudha. Akkuma argartan torchii kanaa fi moobaayil daataan kun kanaan dura jalqaba irratti turre amma jalqaba irra goone jechaadha. Fotoota kan koo erga geessitanii booda dan jettan. Akkuma argartan sittingii bilbila keessanii qabdanii yoo kana galchiftan jalqaba irratti kan argattan torchii fi moobaayil daataa jalqaba irra finni jira jechaadha. Bifa kanaan itti fayyadamaadha. Jaffaarratti kan isin agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo zuumii bilbila keessaniitii fi akkanumallee istaayila barreeffama akkami sirreeffachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Barreeffama keessanillee kan argartan fakkeenyaaf asirratti kan sittingii keessanii ta'uu danda'a. Kan yeroo sittingiiwwan kanneen yeroo argitan jechuudha barreeffamoota kanneen akka guddatuu fi akka xiqqaatu akkami gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kana gochuufis sittingii keessa seentan ergasii diispileey kan jettu jirti. Diispileey isa jedhu kana keessa seentan akkuma argartan zuumii bilbila keessanii guddisuu fi xiqqeessuu barbaadan screen zoom kan jedhu kana yoo jechuudha dhaggeeffattoota kan koo isa kana argartan jedhee yaada dakanatti bakka kana tuqaa shantu jira jechaadha. Tuqaawwan kanneen keessatti xiqqeessuu fi guddisuu dandeessan argartan jedhee yaada asirratti guddataa fi xiqqaataa deema jechaadha. Zuumii bilbila keessanii haala kanaan fakkeenyaaf asirra yoo goone baay'ee tokko guddata dhumarra yoo goone argartan jedhee yaada bifa kanaan jechuudha. Zuumii bilbila keessanii haala kanaan dabaluu fi hir'isuu dandeessanii fakkeenyaaf yeroo hundayyuu sadaffaa fi afuraffaa irratti fayyadamu yoo ta'eef afuraffaa kaa'adha jira isin kan barbaadan irra godhuudhaan zuumii bilbila keessanii akka isin dhiyaatuu fi akka isin irraa achi dheeratu gochuu dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo isa kanas itti fayyadamaa. Biraa ammoo barreeffama keessan front style size sirreeffachuu barbaadan front size and style kan jedhu kana kilik gootan ergasii akkuma argartan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan saayisii bilbila keessan irratti argamu guddisuu fi xiqqeessuu dandeessan. Kana jechuun amma fakkeenyaaf akkana dhumarra yoo godhattan hammam akka barreeffamni bilbila keenya irratti argamu hundi isaa akkamitti sittingiin akka guddatu isinitti mul'isa. Argartan baay'ee tokko babal'aadha jechuudha. Akka argartan sittingii kiyyarra yoo seentan akka argartan jechuudha bifa kanaan baay'ee tokko guddata jechuudha. Isa kana haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii xiqqeessuu barbaadan immoo bakkuma kana deebistanii gara xiqqeeffata akkanatti barreeffama kana xiqqeessuu fi guddisuu ni dandeessan jechuudha. Baay'ee xixiqqoo gochuu dandeessan guddaas gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf xixiqqoo irraa haa godhu asirra yoo godhe jechuudha dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf hamma isa duratti akkasii guddate sana haa ilaalu. Baay'ee tokko xixiqqaadha jechaadha haala kanaan. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii dhaggeeffattoota kan koo. Egaa guyyaa har'aa kana keessatti kan isinitti agarsiise sittingiiwwan bilbila keessan irratti argaman jaha kan faayidaa mataa isaanii qaban isinitti agarsiise jira. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deemina. Warroonni chaanal kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaa mallattoon notificationis all irra godhaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deemina. Horaa bulaa.